Mootii wal jaallatee wal kabajee jiraachuu qaba malee anumarraa of eeguun baay'ee barbaachisaadha. Araarri immoo waan barbaachisaadha. Yoo asirratti araaramanii araaraman ta'uudha baannaan akkasiin jedhan biyya Marqoos faan jira. Nan bilbilaa fi keessaan araarsuu danda'a rakkoo qabu. Wani matees hin barree calluma reedumanii jooyinii godhe. Tole. Thank you, Tommy. Ijoollee afarsoo fi usmiyya keessa warri modiitara qabdan ol galchameen silkiin stack ta'e naa banuu deeggarsi. Namni modiitara qabdan reedii as jala jirta afarsoo fi usmiyya keessa nama tokko ol galchi. Afarsoo fi usmiyya keessa nama tokko ol galcha warri modiitara qabdan jala kana hojii jiraatu. Injirani ilaali ergadha afarsoo fi usmiyya. Fatia. Ande. Namni diga sirratti anaafee kee qofa dhiisee rafeese. Ya tarii. Inna akkasii bakka waan barbaadee qabdu bakka deemuu nan danda'a asli. Waadaa dhufeen deemi. Maali waadaa gala waa'ee maali? Ani dubbii dhaabeera nagaa buuseera. Maalan dubbii sila yoo man jalqabe ani maal taatan sidi? Gama keetiin ka jedhu nama faana wal dhabdee jirta. Namoonni karaa koo namatti dubbachaa hin jiru namatti bu'aa hin jiru. Garuu nan ilaala namni amma maqaa koo hin dhoofnetti dhugaa rabbii nama tokko maqaa hin na'u. Amma kanaan dura dhahee hin beeku. Hamma obsuu qabu olitti obseera Oromoonis hin beekaa jechuudha namoota baay'ee beeku. Marco sitti obuona. Doktorri. Marco sitti kana booddee obuame irraan dhorgattee tamiti ati. Bakka. Kalas waadaa galee fi Marco satti immoo sitti bu'amnaan viidiyoo waraabadhu asliitti fidi anasiin jedhe. Galatoomi. Kanuma waan walitti bu'uun qabnu I love you Oromoo. Galatoomi dhugaa. Kanuma bakka. Kanuma. Waan na ilaallatu waan maqaa koo ilaallatu kaaseenaan. You will see one golden do. Uga ifa mana goda. Arran Oromoo. Amma ko da adanno miti bara kana jira namni sirra dhaabatu. Maqaa ko dai. Ani maqaa nama takka hinno. Adanno. Marcos. Maqaa ko duwa kanno. Kanu. Ingilizanya karatu ummata keenya balleesse bar. Yeroo ati you will see ምናምን jettu ana qofa namni ingilifan beeyne si galee miti. Hundi isaa waan ati jettu kana asfararraa ta'uu hin beeku. Garuu akka nama doktorii waggaa 27 kana barate tokkotti doktorii kiyya ansiif jecha dhaabbadheera nama tokkotti hin dubbadhu peace yoo ati jette na amani wallahi ijoollee xiqqoo mandooti miti Harargeen Jimmi Wallagga hundi isa amaaru sitti hin dubbatu ibir galatoo bakka kanuma ana maqaa nama tokko na beektaa asili dhimma lafaa kee nama tokko hin qabu galatoo mi kanuma yoo ati nama duqin Ana tu yu lubu kiya morma kiya siken. Thank you. Kanuma gari kabada ulfada. Akkasi inuulee rafe malee inuulee asni gandari. Gammanneerra wallahi. Gammanneerra. Wale da waan fidam. Wanu siken real moditara siken afarso fi walla onaka dubbiin guddoo nama bakka sani. Tatiqqoo ulfattu. Afarso fi usmiyye astirra ka turemi bu'eetu ya afarso usmiyye keessa xaayishaa ምናምን bakka bu'oota qaban jira jarri ajaja olaanaa jira itti aanaa jira wanne namoota gurguddaa baay'eetu gasii kana ergatee ta'a singal jaare
Asli garuu waan tokko Moonlightiif eluu koo dubbachuu qabu. Maal jetta? Jarri rafaniitiin. Aboo jarri halkan illee ragaxarra bulee ragaxaa dhageeffataa bulanii rafuun oolan. Usmiyyee fafartoolee sana kan itti dawwali Samira. Ragaxaan uummata ajjeese wallaahi. Itti dawwala fafarta Usmiyyeetti fida. Silkii walii qabdii warri ijoollee warra ragaxatu hundeesi. Wallaahi kun okkee. Itti dawwala. Qorin ajjeese manni akka malee qoramu qayyafa ofitti baane. Aishaan erbichi dhufe kun itti dawwalanii qaba. Hin beeka warra nama la jara. Kottu. Eessa deemte? Miseenjera keessa ciifti jaarsummaa irratti nu gatte. Aishaan dhufe haadha faaxeetitu itti dawwale. Aishaa salaamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Nagee aariin sirraa galee. Ammaan ta'e duraanu nama qabbanaa haadha. Warri tiimii keetii cinaan asumarra rafanii cinaan dadhabanii gadduudanii. Lakki ani tiimii wayiitu hin qabu. Ani tiimii waan jedhamu takka nama of danda'ee tarkaanfadhu. Nama takiyyaan deemu namni tokko na ajajeetiin nama deemu miti wallah. Amma asirra gasti kana namni walloltee hin jiraa? Namni gasti kanarra wallolee hin jira yaa. Okay. Amma osoo disrespectii isin biyya diyaasporaa jettan san naman goone obboleessa kiyya si jaaladha si kabajaa maal irratti walloltan maaliif walloltan hamma yoomii walloltan akkamitti araarri bu'a jettee yaadda akkamitti araaramtu? Wallahi araarri akka inni itti bu'u hedduu jabaata hin beeku. No dura maaliif walloltan? Wanni inni afin irra wallolle moo? Tokkoffaa amma wanni guddaan irratti naafni waldhabne waggoota baay'eedhaaf haa ta'u malee Kaammaa kan. dhageeffadhu kaammaa kanarratti dheengadda mana sabboonaatiin gastiidha walitti ergatanii turanii waan of danda'ee deemu malee namatti hirkadheeti wanni deemu miti. Mana sabboonaatiin osoo haasahaa jiranii Xaayishaa bilookii godhee na kadhatee bilookii keessaa baasanii jedhe. Mee inni isa jedhe wallahi ani ciisu jirayyo. Kaza namni shanarra godhee gorseenu Xaayishaan na kadhatee gaafa geema kan keetii na kadhatee saniif gasti bilookii jalaa baasee jedha. Kaza ani aaretiin itti ol seene mana fi kiyyaa banadheetti ergadhe utaalee bahe. Sigalee inni kun maaliif kijiba si jammar inni awwala keessan gaafa geema awwalaa taphatus ka qabne ka qabee fi asli anattu qabeef mana kiyyatti nama gaafa gastii geema taphachiisan nama 2,000 jirayyu gaafa siyaatillee hin jirtaati. Galata kee mataa ture sambirra tareenillee dubbataa ture Aishaan na qabee ture. Ani wanni inni maali amma waan irra walloltan himi kan afaanii nama qabda maali fi sabboonaa faabira seenetiin na kadhatee bilookii jalaa baase maa jedhaaje sana gaafadhu. Aye, babumatti. Koi mu engenne imbe. Kana gaafadhu de. Kuna godhe tokko koi afixatu. Bilookii miti ani bilookii ona godhe maali. Tokko ayye na xibita ka tayra wali qabatan tokko. Maaliif itti kadhateetiin bilookii jalaa na baase jedheeni. Haasobu haa dhugaa dubbatu tokko kabira. Wanni bira wanni guddaan nuti ani irratti isa kana Mubaarakiin namni akka kiyya Mubaarakitti dhiyaatullee hin jiru itti jaalatullee hin jiru. So abbaan barbaade dhuguma isin hima. Haa ta'uuti samoona ajandaa deemaa jiru kanarratti ilmaan ila shamarran xiqqeessu irratti dalagataa jirani. Sigalee tokkoffaa kakateetiin Nasraa xiqqeessu wallahi Nasraa takka dhiyeenya walitti hin qabnu an Nasraadhaan walitti haasawaa illee hin qabnu dhuguma isinitti himaa jechuudha. Mullaayitiin illee haasawaa walitti hin qabnu. Hunduma jaraatu mee Xaayishaa koottaa keessa waliin haasofne yoo jedhanii haa dubbataniiti hundi jaraatu jechuudha. Garuu ilaalchi nama ittiin deemaa jiru eenyudha Nasraarraa ka'eetiin kakatee sagalee isii nama daffarti kaayiroo kanatti
Nama hunda dhagee waan addatti keessan sin jedhe miti. As baheetiin waan itti nama wajjin nyaate maa baasa lammaffaa mollaayitiin waggaa meeqa isa kana jala teetteetiin laal sabuma ifiitu baqatteeti mubaarakii kana jala teette hanga fedheyyuu disrespecti nama ngorinka. No barin jenne bar hanga fedheyyuu itti haa balleessitu obboleetti isaati. Wayim mucattiin tun sii galee jaalatee buudees hin beeknu kan sanii rabbittu beeka. Garuu sagalee sanniin ol babbaaseeti. Sadaffaan sababa amurlaa. Sababa sanii irra kaa'ee malee ani dhimma nama tokko irraan qabu. Okay. Tokkoffaan bilookii waa'ee bilookiiti. Lammaffaa waa'ee fatii awwalloluuti akkamittiin tara durbaa xiqqeessaa. Sadaffaallee waa'ee morolaayiti. Duraan isa bira dhaabbataa turte hiriyyaa isaa turte haramaa itti ka'eedha. Kanuma rakkoo biraan qabdu. Yaa. Okay. Yoo amma inni waan kana si ibsee dubbii inni jedhe fudhatte amma booda ati isaa wajjin nagayaa? Nagaa wayitu haala laalletiin nagaa walitti hin taanama. Maal rakkina qabaan isinirraa ni tarta. No dubbii amma achi qabaa miti ani uummanni biizii ta'e dhaabama dubbii kana dhaabuu barbaadeeti. Yoo amma waa'ee bilookii kanas gaafadhee waa'ee fatii allee gaafadhee kanasraa ganaadha yuusuni haa ta'u akka ati yaadetti sii gaafadhee ilaalcha keetiin sii gaafadhee waan kanatti yaada walii galtan atiif mubaarak walitti nagaa jechuudha hiyyumaan keessan ka duri. Yaa nagaa maaltu walitti nu fide yaa? Sila namni kun hundi maa ergate amma? Jaarsummaa ishii jedhamu uummanni maa ergate? Waan nama gachuun isiiti. Dabaleen lafa. Nama hin dabsina. Yeroo iluun walitti nu qabaatee tiimii uume si komandoo jedhee tiimii uume narratti dhugaa ture yaasin. Atis dhugaan qabdu, isin dhugaan qabdu. Isin lammanuu nama yakkaati Oromoodhaaf. Kanaaf dhiisika dhiisiin si jedhee. Giruuppii ijaaranii dhahaa jiru. Ani waan quba qabu hin qabu. Kanaaf iyyuu dhimmi Mubaarak nan ilaallatu Mubaarak dhimma kan taate hin beekun dhimma isaan dhimma Mubaarak wajjin qaban. Anaa Mullaayit immoo wal dhiisuuf iyyuu hin teenyu. Warri ishee tiimii uummatte mokotta kanuma galatoo. Marcos. Asli takkaame. Eegdhiisi asli. Eegi Marcos dhuba. Ana dubbisaa qoy Marcos. Hayyee. Marcos. Miyuutii qaban Marcos. Nan nagaa. Ila dhimma fikkuutii fi kaleenjisoo diigaa qopheessee akkami kenna keessaa gattan jedhee lolli achirraa ka'ee yoo ta'e karaa seeraa hin ta'e. Okay. Akkana. Nama disrespect hin jechuudha. Hayyee mana kun as keessa nu wajji jiru kana suuraa abbaa Jifaar footoo guddoodhaan mataa isaa gubbaa kaayyatee ijoolleen Jimmaa tana nama lakkooytanii ajandaa sii kana qabdanii irraa hin dubbatina lakkoofsa namaa keessan jirtu Harargeenuu isiin beeytu Oromoonuu isiin beeytu waa jijjiiruu hin dandeessu suuraa abbaa Jifaar kunu anaan manaa isinii qaba ana na laala jedhe. Okay, waliigalatti amma lolli keetiif ka Mubaarak sababa ati suuraa leenjisoo diigatii fi ka warqixxuu waan ijoolleen arsiitiif walloltee garee wallolamee gaggara galee fi suuraa jari gaggara galchan qopheessitee ijoollee warra lola seeratti arrafame dhaaftee fi suuraan abbaa Jifaar meetii jedhanii achirra walloltan. Akkas fakkeesseeti dhageegaa asli dhaggeeffadhu ammala. Dhimmi birallee haa jiraatu akkasitti wali kaatanii miree suuraa san qophee bira wali kaatu. San ture halkan jalqabaa san ture anjalataa hin dhaggeeffachaa bulee tiktaakii biraatiin. Wanni inni je'e nagabbuusaa ture isiin namaa miti. No jecha wali mataan jirtanii lolli keessan saniimi wali mannatti hin deebina bakkeen himannaan geenne inni maasii ati maal jetteeni sun dhimma biraati. Lolli keessan sanii ajandaan keessan suuraa qopheessu uumi kan irra walloltan. Ajandaa kanaan kaaseeti inni dhaggeeffadhu ajandaa kanaan kaasee maal jee Nasraan tuni nama waa jijjiiruu danda'uu miti ajandaan kana ture lakkoofsa namaa keessaa hin jirtu ajandaa sii dhiisaan geessii mataa gad deebistan ana mataa na gad deebisaa jee gaazexii nama ol galfateeti dhugumatti isiin Harargeenuu isiin beeytu je'ee waa meeqan fayyadame itti dhiiseeti irra filaalasli ganama yeroon ka'ullee anumatti jiran
guyyaa deemeetiin dalagaa oladhee galgala galee laayif seenee haasawe yeroo haasawe ani bakka namni dhaggeeffadhu haasaa bakka namni isin hin kaayiniif hin kaayinaadha ani akka oromootti ni beeyta gurbaa kana wal beeyna naaf akka nama tokkooti maal akka sirriitti wal beeyna illee amma hin dubbachuu baadhees amma inni anaaf akka nama tokkooti ani huma keessa naaf hin jiru uummanni kiyyaa waan fedhachuu danda'a soo guyyaa guutuunarra oolanii galgala dhufeetiin ani bakka namni isin beeynetti isin yaamina maqaa isaa yaamina yeroo hedduu maqaa nama yaamuun jaaladhu ani waan ati qabdu nagarre seenaa ati qabdu nagarre wanni mataa gubbaa isa kaayadhuuf hin jiru malaamaltummaadhaan waan feete yoo jettees annama kaayyoo Oromoo irra deemu malee kaayyoo nama dhuunfaa irratti hin deemu walumaa galatti dhimmi kiyya dhimma hawaasa Oromoo seenaa Oromooti malee dhimma ashqaabummaa biraatiin namni biraa walitti naqabu keessaa bilisa asli maamatan ani Oromummaa qulqulluu irratti sadarkaa kana gahee asirratti hin dhaaba kana achi dhufe immoo waan hedduu jira akka Oromoon naa beekan Oromummaa fi quuqama sabaati illuu kan hin badhaaseefis akka qeerrootti ta'e kana akka xiqqeessituutti hayyee nasra hayyee dhimmi kee lolli kee ka amma deemaa jiru kanarraa adda kophaa jira jechuudha akkasi obboleeseen kun akkasitti naa beeka ani namta Oromummaa qulqulluu hadooddii Oromummaa fi gootota Oromooti anga bakka kanaaf laffee sagantaa san qopheessanii galato thank you so much lolli isii kabiraati I think amma lolli nasraa ka gaafa qeerroon jimmaa itti tokkoomtee sanatti fakkaata kanaafi kuni bal'inaan qeerroo jimmaa fiduu ilaallata waan ta'eef nasraan lola kana keessa hin jirtu ani lola warra soddaa keessa seenuun barbaadu jechuudha isanatti fakkaata ka gaafa abbaan giddii fa'aa maammeen fa'aa irratti araaramanii irratti fakkaata kama dhugaadhaa jala turre akkam jettan ani booda warra soddaatiin wallolee jaartiin akka zayitii danfana itti nasraa kana waan ta'eef dhimmi kun dhimma biraati waan ta'eef yaa si gargaaruuf asili kan Nasraa kan uummataati abbaa Jifaar waan ta'eef uummata jimmaatu irra jireessaan horiyee kan Mubaarak faana rakkoo yoo qabaatan immoo isa qofaatti araarsuu dandeenya amma ajandaa isa guddaatti too deebinatti gaarii jedhee kan Nasraa ajandaa biraati kun asiin karaa qabate waan ta'eef Nasricho wallahi galatoomi argeera garuu yeroo biraatiif akka yaadatti wanni an siidhaamu hawaasni illee wanni hubatuu qabanii torbaan san keessa dhugaa dubbannaa namni yoo wallole waliin faarsu leenjisoo diigatiif warqitutu arrafamaa ture iluufatii alleen gaggaragalfamtee arrafamaa turte ati suuraa san lamaan qopheessite ka suuraa abbaa Jufaarmeeti ani afaan simaysanii akka qabii tokkotti seera tiktookii kana beeku miidiyaa kana beeku tokkotti anqaxii saniin ofirraa mormi gaafa ijoolleen jimmaati manguddummaa isinii ta'an ani yaa'in torbaan san keessa waan tureef waan xaayittuu fi maali warqituu fi leenjisoon gaggara galanii fi suuraa jaraa qopheessee ijoollee kenne gootonni Oromoon gootota baay'ee kumaatama qabdi hundi qopheessuu hin danda'u ka jiraa ammoo wanni an qopheesseef waan jarri arrafamaa turaniif jedhi anqaxii kanaan ofirraa foormadhu yoo mo'achuu barbaadde. Bakka fixanne kee amma bakka addaan galle fixanne. Dhagay asli maamma saba kiyyaan dorgomuudhaaf ani yeroo hin qabu isaan tunarra guddaadha isaanii walii miti fiigota dhiifama gaafadhee jira duula achi booda dhufe immoo isiin humaa jijjiiruun dandeessu inni ji'a irrattiin akkaan intala Oromooti akka Oromoon guutuun na wajji jirtu itti garsiise Mubaarakitti. Akkaan Oromoon humnatii Oromoon kiyyaas galatoomanii garsiisan ganaallee sanumaa deema. Oromummaa kiyya argee jira. Jabina falmiidhaan akkaan isa caalee. Kalaas nasi. Maan jijjiirtu minaamin jeesan kunoo qab soqeessuun hin jirtu. Amma keessan kun lola biraati xoora biraati xoorinnati biraati dhaadannaa taate tatatatatat jenna ka qoy bidiyoon baa. Qoy xoorinnati biraati qoy Mubaarak kuusete keessan kun xoorinnati biraati waan ta'eef Nasricho yoo gabbuutee jala kana nu dhageeffattee waati bakka.
Yaa Nasira abshiru Mubaarakii fi siin itti deebine sin araarsin aslii duuba. Dhaggeeffadhu ni gadiin bu'aa wanta kana isinitti mee gabbuu barbaada. Ani Mubaarakii. Filiis qoorinati biraati waan ta'eef kibxatii nutti hin banini gabbuu. Araaramuu baadhuus bakkaan itti barbaadadhuun qabaani waan hedduu waan Mubaarakii lafaa qabaan. Homaa rakkoo qabu. Istuu qoorinati biraati waan ta'eef filiis Nasraa ta'e nasi jaalannaa si kabanya. Leelaa xoorinat no yoo jala teettee dhageeffattee warra garee keetitti bakka fitadhaa galatoomaa ani fiin barbaada qophiirran jira yoo na barbaada fakkaatu gore lolli fakkaatu bakka gabbuu itaanas hin jedhe jechuun dhagee asii amma qoosaa dhiisilaan yoo isin naafittan kakanaasi arraba guddaa jira kasafuu kiyya cabsee jira waa hedduu jira akka aadaa Oromoo yana gaafachuu baattan akka Oromoo Booranaa Bareentoo deemu teessu dubbiin jaafta Mubaarak quba qabaadha. Akkasitti deemu tees jechoota gurguddaan kaayyadhee jira ka afaanii dubbachuuf hin tolle gaafa isin lafa keessanii dhugaa kiyyanaa arkuu dhabdan dubbiin tiyya akka Booranaa Bareentoo deemteeti dubbiin tiyya tun bakka isin geessu arguuf teessanii isin jaalladha isin kabaja galatooma fiidiyoolee inni afaaniin dubbate guutuus ni beektan laal Oromoo guutuun beekuu qaba maarree qabdi Mubaarak maal jetta isin araarsinu an kana daamachuu barbaadu ani laal akka feetan gootan Bolesso dhimma qaban jiru obboleewwan siidhaa waliin dhaabatan kaleessa jarakka abbaa biyyaa jarakka saadiqee maanguddummaa keessaan qabanii jiru waan isin fiddanuuf hin beekan asirra. Tole bakka keessan qabame jedhanii nagaatti na ta'a. Maa gochuu hin danda'u. Ani qabame dhumee na barbaaddanii naaf ittanis isinirra kaayyadha fixuu baattan ammoo allafattiif hin dhiisu hanga biyyaa deemti haga biyyaa. Nasira nun doorsisiin kaa maali sitti mannime? Akkasuma nama aaree fedhii fi woboo dhiise. Yaa eekkee jechuun shillaa yoo godhu akkas gabbuu jennaan asliiniin akkas jeyaan si galee. Irratti ejjennu. Mara koo qabu. Keessan anillee akka isinii qaban waan beekuufi. Keessan akka isinii qaban waan beekuufi. Wayii wal jaallatanu jirra asirra malee dhumti. Asuma dhumti. Amma kafatu fa'aa kanaaf ka Maarqos kana laallee keessan yoo olgalchine yoo jaarsota jira maa jettare eega keessan jiraanne jechuufi ba. Maarqositti tarra amma. Obbo Maarqos. Maarqos. Yaa Dr. Asili nagaan sinii haa ta'u. Nagaa fayyaadhaa. Yeroo baay'ee yoo hiriyyaa keenyatti nama ijoollee Oromoo hundaa ija tokko laaluu dhugaa nama baay'ee si jaaladhuuf si kabaju turte. I don't know akka itti xexaa kana keessa galte naaf hin galu. Amma saayizii qabattee loltee lolchiisaa jirtaa jedhan hama akkasii dhaga'ee garee Mubaarakii jedhan. Garee Mubaarakii jedhan amma asliin immootu manguddummaa ta'a jettee leencaa fi illee gizee mana kana dhuftu darbuun kutini akkuma obboleessa kee tokkotti yoo dhugaa qabaatte dhugaa fudhatta yoo badii qabaatte badii fudhatta bazii angiltara daasaa keessatti yoo sidda goggoree mootu akkuma hawaasni keenya burjaajoonee himala gizee mana kana dhuftu leenca darbuu akka hin laganne sitti dhaammata maaliif obboleewwan keetti waliinaam diyaaspooraa fi baalasalxaanii walitti bu'uun barbaadan isa dhugaa rabbi makkiin as jala jirti an baalasalxaanii diyaaspooraa walitti bu'uun barbaadu si galee miti biddeena kiyyarratti ashawaa naquun barbaadan. Abbaan fedhe walaa fixu malee mina agabbaay. Mubaarakiin kan guyyaa yoo raggatan amma wani nagaatu hin jiru waan riskii kiyya kutuun barbaadu. Garuu araara keessan fedha yoo wal tariilee natti tol. Amma illee irra deebi'ee sanitti hima. An araara keessan fedhaan.